Jirra jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyya jaalatamoo haantanaatiifis immoo qophiiwwan ajaa'ibsiisoo ta'ee fi oduu addaatiin gabaadha isiniif dhiyaadheetiin jira. Guyyaa haantanaa immoo barreeffama namoonni lamaan keenya jajjabaan barreessan irraa namoota lama qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Dhiyeenya kana akkuma waliin beekaa jirrutti murteenii fi akkasumas wal mormii haala jimaala jidduutti mudateen ulamaawwan godinaalee Oromiyaa garaagaraa wal mormaatii jiran. Wal mormii kana irratti ni ilaalchise guyyaa har'aantanaa immoo anis akka mataa kiyyaatti ulamaawwan lama jajjabaa kan ta'an Ustaaz Anas Muhammadii fi akkasumas Ustaaz Jaafar Bayaan barreeffama isaan barreessan kan ajaa'ibsiisoo ta'e waliin walitti deebineetii jirra. Garuu immoo jarri lameen kun maal jedhaniitu barreessan kan jedhudha. Hanga xumuricha qophichaatti afaan tursiisaa isaanis hin jaamu. Akkuma seentaniin chaanaala keenya dabalatuuf laayikii fi sheer sabiskiraayib godhuus hin dagatinaan isiniin jechuu barbaadna. Garuu